Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu taataan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kuutan jira galata waaqayyoo isiniin jedha ani obboleettiin keessanii akkasumas warroonni viidiyoo kiyya laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan hundi keessanuu dhugumaan dhugaatti guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoo kiyya samoonii hojjete irratti waa'ee abbaa manaa kiyya isinitti haasa'een ture waan inni naan jedhellee akkasuma viidiyoo san irratti dammoo abbaa manaa kiyya fidee tanananii akka inni hawaan inni naan jedhu isinitti maasiniin jedheen ture xiqqoo ishee haala neetworkii irratti neetworkii biyyaa hin beeku ka haala biyyaatis xiqqoo ishee waa neetworkiin baay'een hojjetu sababuma sanirraan kan ka'e xiqqoo ishee viidiyoo saffiduu hin dandeenye dhugaa guyyaa baay'ee naa dawwalee akka inni bakka maaliif akka nani naannoo jedhu barbaade jechuudha viidiyoo sana wajjin hojjechuudhaaf fi oduna bira faa jiraate baay'ee wajjin hojjanna jechuudha garuu maal godhuree kaanis fageenya irra jira inshallah waaqayyo guyyaa tokko liin keenya hojjechuun keenya hin hafu haga neetworkiin keenya hojjete isa fidee isinitti yaanu yotte obsumaan eeggadhaa isiniin jechuu jaaladha. Kabiraa dammoo wanti isiniin jechuu barbaade riyaan kiyyaa bakka jirtutti na yaamee naan jedhee ture isiniin jedheen ture yeroo sanitti ani garuu yeroo sanitti dideen ture jechuudha maaliif hin fidu jedhee jechuudha biyya kana amma garuu ka gizee tokko akka yaadde osoo hin ta'in kan yaadni tusiif ta'a sila ta'eefiyyuu amma dammoo wanti ta'e akkuma isiniin jedhan durallee biyyatti jalakkisee maaliif waan biyya kana keessa hin taa'u yookiin daa'ima kootus narraa fudhataa abbaan daa'ima jedhee yaadee ture garuu akka nani yaadee hin taane jechuudha akkam ta'e dubbiin gara biraatiin yaadamee taanaaf dhufe anana yaade osoo hin ta'in kan ka waaqayyo yaade malee hin ta'u sila ta'eefiyyuu amma inni jechuudha akka nani biyya kootitti deebi'uu hin barbaadu durallee jechuudha maaliif jennaan silaata akka ta'ee ani na waliin jiraadhu yoo sin jedheellee akka na wajjin hin jiraanne hin beektaa nan beekaa sababa saniifiyyuu ani immoo biyya kana keessa akka ati galtu hin barbaanne maaliif yoo daa'ima koo fudhattee biyya keetitti galte akkamitti ani argaa kanumarra dammoo ati asumataa itoo abbaa manaa keetillee siifaaf fidaa asitti si'iif akka maatii kee deemtee laalta gizee barbaadde lamissaalee waggaattis ta'u waggaa lamattis ta'u isa fedha keeti hiqaama lamissaalee siifan baasaa siif baasee ati gizee fedha keeti maatii kee deemtee laalaa hin deebitaa isaaba kiyyaanii garuu ammatti garuu haga daa'imtis jabaatutti hin galin biyya gizee deemtu lamissaalee waggaa tokko minaamina yeroo ta'e raawwatee daa'ima keetis fuutee maatii kee bira deemtee maatii keetis laaltee deebitaa achumaan ani immoo hin ta'u maaliif ani hin deebi'u biyya kanatti ani rakkoo hin qabu sirraa fudhachuu hin barbaanne lamin ani sirraa illee fudhadhe yookiin daa'imti kun siqiqii haadha isaatiin guddachuu danda'a ani daa'imti koo akka akkasitti guddatu hin barbaadu sababa saniifiyyuu abbaa manaa kee siif fida innis akka hojii mataa isaa dhuunfatee hojjetu hojii fedha isaa kan barbaade haanatti himuutu nan banaafi sababa saniifiyyuu asumatti teechanii atis hojii kee hojjetachaa innis hojii isaa hojjetachaa daa'imti koo biyyuma koo keessatti biyya nan itti dhaladhee biyya ofiisaatti itti dhalate keessatti akka guddatuun barbaada ani guyyaa hunda inni maaliif hojii qaba jechuudha nama hojii guddaa qabu sila ta'eefiyyuu gizee hunda ananatti hin tolu ananatti tole gizee hunda daa'ima koo guddisuu hin danda'u dammoo daa'imti koo akka haadha biraa wajjiniin isaa yaa guddatu yoon jedhe rakkoodha sababa saniifiyyuu suma biratti yaa guddatu
abbaan manaa kee haa dhufuutu hojjumanas taa'atu guddisaayii rakkisaa hin qabu. Hunaan jedhee isiniin jechuu jaaladha. Mee isin immoo hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuutuuf taatan hundi keessan maal jettu beesin kanarratti? Anis immoo bakkee kanatti yaadni kiyya lama ta'e jechuudha. Maaliif anis hojjedhee mataa kootiin ani gargaarsa namaa hin barbaadu. Garuu immoo daa'imti kun gargaarsa barbaada. Tokkoffaa abbaa manaa kiyyaallee akka daa'ima isaatitti illee osoo jaalatee illee dirqama abbaa isaa barbaada. Ilmi dhiiraa jechuun immoo asirratti abbaa ofii barbaada jechuudha. Bakkee kanatti immoo ani maal gochuun qabaa? Mee kutii keessaa galii jettu moo lakki abbaan manaa kee dhufee hojjumaan achitti hojjedhaa hojii keessan hojjechaa daa'ima keetis guddifadhu. Inni biraa immoo bakka jireenya mataa keetii jiraadhu bakkuma jirtutti naan jettu moo maal naan jettu? Mee yaadni keessanii isin maal filattu? Mee isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuutuuf taatan hundi keessanuu anis maaliif yaadni koo lama na ta'e jechuudha. Taa'ee hojjetadhu laata? Taa'ee hojjetadhee eeggan biyya kiyya deemee deebuu danda'e taa'ee hojjetadhu jedhee maaliif ani durallee karoora namni tokko immoo karoora malee biyya ofiitis hin ba'u, karoora malee illee hin jiraatu. Karoora tokkoon qaba. Karoorri kiyya immoo of jijjiiree maatii kiyyas ofii kootiifis jireenya gaarii jiraachuu barbaada. Waaqayyo yoo jedhe kannan jedhee hin ta'umoo. Silazaa kana ta'ee isin immoo maal jettu? Mee koomentiidhaan yaada qabdanii hayi obboleettii koo wanti kun si hawwataa karaa naan deemi, karaan kun karaa gaariidha, sababa saniifiyyuu asirraan deemi mee jettan waan isin jettan jechuudha. Yaada keessan isinirraa hin eeggadha. Isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuutuuf taatan hundi keessanuyyuu jechoota ani haasa'u keessatti wantoonni ani jedhu keessatti dogongora yoo qabaate obboleettii koo wanti kun dogongora, wanta kanarraa deebi'i naan jedhaatu na deebisaayii isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma viidiyoo waraani galakkisu keessatti warroonni laayikii, sheerii, koomentiidhaan jawaadhu obboleettii koo si wajjin jirra naan jettanii na jajjabeessaa jirtan. Akkasuma gara keessattiinis dhuftanii siif jirra obboleettii koo, rakkoon kee rakkoo keenya kan naan jettanii immoo gara keessattiin illee na jajjabeessaa jirtan. Dhugumaan dhugaatti galatoomaa. Oromoo jechuun kana baqa. Maaliif namni tokko gaafa rakkate ol bira dhaabbate ayizoo siif jira beektaa. Yeroo baay'ee namoonni baay'ee maallaqa qofa bichaa laalu. Namni maallaqa qofa bichaa laala. Maallaqni bu'aa hin qabu. Maallaqni kantuudha jechuudha. Ni dhufas ni badas. Garuu ayizoo siif jira obboleettii koo, waan rakkatte si gargaara gaafa siin jedhe namni tokko dhufee utubaa manaa siif ta'a jechuudha. Utubaa manaa kana immoo akkuma manni fakkeenyaaf manni tokko utubaa malee hin dhaabbanne san jechi namaallee utubaa namaaf ta'a jechuudha. Gaafa garuu himmoo jechuudha. Namni tokko wantoota ati gootu san irratti, wantoota ati yaaddu san irratti jecha badaa gaafa siin jedhe yii jettee ofiisitti dhaga'ama jechuudha. Sababa saniifiyyuu warroonni yaadanis koomentiidhanis wantoota garaagaraatiin karaa keessatti na jajjabeessaa jirtan dhugaa eebbifama. Waaqayyo isin haa eebbisu, bara tajaajila keessanii isin haa eebbisu, rakkoo isin hin argini. Akkasuma immoo warroonni koomentiidhanis dhukkeen irraa kaasaa jirtanii wantoota garaagaraa jechaa jirtanis isinillee eebbifama. Maaliif jennaani namni tokko ለምሳሌ akkatti ba'u beeka malee akkatti galu hin beeku, waan irra ga'ullee hin beeku. Rakkina kana immoo abbaan jaalateetii miti jechuudha kan ofirraan ga'u. Sababa saniifiyyuu rakkoo nama sanirra geessan boru anarrallee narra ga'inna laata. Anarra waan irra ga'uu faati ijoollee kootirra ga'inna laata tasa namni waan ta'uu hin beeku. Namni biyyaa ba'e immoo waan ta'uu hin beeku jechuudha. Biyya ormaa dhaquun nama dhibu. Biyya ofiisitti galuun biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhiba. Biyya ofii gaaddisa garbuu aduun nama hin argu jedhama jira. Sababa saniifiyyuu namni wantoonni baay'een irra ga'uu danda'a. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo viidiyoo jechoota nani haasa'e kana keessatti dogongora yoo qabaadhe dhiifama naaf godhaa. Dhiifama koo dogongora koo irraa na deebisa turte.